tokko argee dubbisu maayidha seete amantiin dhugaanedha. Allah biraa amantiin dhugaan Allah biratti islaamummaa qofa kan jedhuun argee kachiree nu badhaante. Haleluuyaa kan jennee caala. Jiru facaan jira. Gaafa kana bakka dhugaa akka ta'e amantaan dhugaan tokkoof tokko Waaqayyo biraa amantaan sirriin tokko amantaan musliimii islaamaa akka ta'e Quraana sanarraa gaafa argeedu hordofuutti hin ka'e dhugaadha moo soba wanti kun edeen dubbisuutti hin ka'e gaafan keessa lixee dubbisu waan ta'e himmi aamiti maal jedhee sittimu atamma utuma Quraana keessa lixee tole jettee dubbisaa deemtee jechaadha. Isan sitti caalaa ofii keetiitu waan ajaa'ibaa argita. Dhugaa marabbi ani itti maniin caalaa. Dhagaan jira taarikiyya. Lima ta'e islaama ta'e siin jedhu. Islaama ta'e siin jedhu. Dhugaa rabbi tokkicha yoon dhugaa kaide fana amantamni yoon dhugaa Yesuus fayyadeen amantamni isumaan illee si kakadha. Quraanuma calluma jedhi kakkachuun dandeessu kana walqee garuu. Namni gaafa tokko jechuun isa sanaan nan amantu jedheni. Kanaaf iyyuu calluma hidhiiti dubbisi ammati namni gaaffii gaafatu jechaadha beekta waan ta'eef gaaffii duruma amma yeroo gaaffii gaafannu maa jedhu beekta akkasinii galeetti fuddaadhu. Teoloojii yeroon baradhu ammanii gaaffii baay'een gaafadha beekta uumama boqonnaa 3 sana fa'aa baay'ee teoloojii barattee taati. Gaafa kana maa jedhu baradheera. Okay, mucaa isaadhaati taare. Na gaafa sana maa jedhu seetee Wallaggaadhaa garuu Finfinneen hojjedha. Wallaggaa keenya moo? Anillee akkasuma Wallaggaadha. Wallagga naannoo kam? Magaalaa Naqamtee. Maarree Naqamteetti baradhe koon teoloojii. Waldaa Maanuweelii Ibratii sana beektamni beektuu Naqamtee sana. Caalaa koo taare. Isheellee kan hundeessee anaaf taare. Koi sana. Sana. Lammaa hin beektaa Naqamteedha. Lammaa kam? Zabbaa waldaa. Waldaa kam? Wayi Lammaa raajii lammaan beektu. Makatuumo. Makaa. Safara kam? Karaa gatamu. Dalgee sanarraan kan gadi bu'uun beektu maal lammaa raajii lammaa. Karaa gaxarman karaa bakka jaamaarra moo karaa boordii irradha? Karaa dalgeedha miti karaa gabattiisa dalgee. Dargee okay dargee mana antina duwwaa lama qabalee duwwaa lama fuuldura. Mucaa waldaa guddaa qabu sana isa lammaa. Bareera. Waldaa isaa siyaasa dhufee konfereensii tajaajilan. Okay karaa dargee irratti mantamaa dargeetti geessisuun sirriidha. Gadi bu'a. Istaadiyeemii hoo? Istaadiyeemii guddaa? Lakkisa haaraadha miti istaadiyeemiin tokko hin jiru. Waldaa makaneessii guddaan hin jiru. Bilokkeettiin ijaaramee kan jiru. Istaadiyeemii bukkee moo? Isa dhufeeraan. Isa si'a lamaan dhufee konfereensii tajaajile. Okay istaadiyeemii bukkee okay. Dhuftee jechuudha ante? Itti fufaa bakka taaree jiru. Tole. Naa caalaa Naqamtee keessatti baay'een hojjechaa ture. Walumaa galatti waldaa maaraaraa kanallee yeroo inni ijaarame yeroo inni maal jedhee namtichi dhiyoo malee na kadhataa ture. Eenyu? Yeroo manni isaa gubbaate yeroo sanallee achi ture.
እና walumaa Maallaa godhanii si kanatu naqamtee sana kan deessiyanaaf taariqumaa hojii tajaajilaadha isaasi gaafatan. Abira galinaan jechaa ture bar. Rattaan achi jiru rattaa iskeelee koo ani talikoo keessatti barsiisaa koo ture. Rattaan achi keessa hojjeta tajaajila sirriidha. Ani gammachuu isaa hin danda'u amma raajii masarati kottu tajaajilina jedhani dhugaa waaqayyoo ni gammachuu isaa hin danda'u. Isa dhiisi rakkoon qabu. Carraasiif kenname. Isa yoo barbaade ammasuma irra taa'ee ammuma sirra taa'ee dawwalee sin dhaggeeffachiisa. Laqin sobdan jenneem carrichatuun argadheen jedhemi taaree obboleessi carrichatuun argadheedha yaadi koo sii galee malee sobde siin hin jenneem carrichatuun argadhee yaada kun. Walumaa gala maqaa namaa dha'uun maqaa namaa dha'uun nageenye kanaaf kan kana fakkaatu manaa jirrachi badhaasaa hin jiguullee nuyi naannoo tokko turre amma firii jiru beektamti. Dassaalenyi faa Mulugeetaa Dassaalenyi faa hiriyootadha. Dawaltee gaafachuu dandeessa hunda isaanii. Haa ta'u achirraan booda waldaa biiftuu waldaa mulu wangeelii jiituu taaree koo gaaffii tokko sirraafadhu amma waldaa kiristaanaa keessatti maaltu bade maaltu sitti bade maaltu ta'uu dide kanuma duwwaanaa deebisime. Dadhabina waldaa kiristaanaa qabdu yookaan dadhabina kana naa ibsiiti. Tanana. Now jitu naqamte maka wangeelitti immoo teolojiichitti barachaa ture. Tokkommoo waan irra teolojiin kun maadha? Dargee fookee irra jiru kun instituutii sana